barreeffama tokko gara PowerPoint'tti jijjiiruu barbaadan jechuudha. Dookumentii dheeraa, dookumentii baay'ee bal'aa ta'e haga barbaadan yeroo tokkoon PowerPoint'tti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Namoonni baay'een maal godhu PowerPoint'tti jijjiiruudhaaf yeroo dheeraatti fudhataa copy paste faatti godhu. Akkas osoo hin taane viidiyoo kana yoo haga dhumaatti ilaaltanii daqiiqaa tokko gidduutti dookumentii hagamiyyuu baay'atu baay'ina isaatiin kan hin tilmaamamne yeroo tokkittiitti kilikii tokko qofaadhaan gara PowerPoint'tti jijjiirtu na hordofaati. Jalqaba maal goona? Amma jalqaba hunduma isaayyuu select goona kana. Amma kana erga select goone booda kun egaa Word irra jira. Isa Word irra jiru kana erga select goone booda asii dhufnee hoomii keessaanii heading 2 as keessa barbaadneeti. Kun amma heading 2 as keessa jira. Hunda isaa gara heading 2tti jijjiirra jechuudha. Achiin booda barreeffamoota kana keessaa immoo warra akka isaan mata duree nuuf ta'an silaayidii tokko tokkoon qoqqooduudhaaf akka isaan mata duree nuuf ta'an warra barbaanne immoo maal godha? Heading 1 itti dhannees jijjiirra jechuudha. Heading 1 fakkeenyaaf kun mata duree tokkodha. Heading 1 naaf ta'u jenna asii kaasee. Amma immoo definition isheen jettu kunis heading 1 naaf taatu. Ammallee main part of computer ishee jettu kanallee heading 1 itti jijjiirranna. Keessa deemnee warra akka mata dureetti fudhachuu barbaanne qofa keessa deemnee heading itti jijjiirra jechuudha. Use of computer ishee jettu kanallee heading 1 itti jijjiirra. Akkasumatti keessa deemnee mata dureedhaan qoqqoonnaa jechuudha. Salphaadha kuni. Yaa isiniif galeedheetii yaada. Conclusion ishee jettu kanallee heading 1 itti dhufnee jijjiirra. Amma egaa yoo laallee kun taayitilii keenyadha. Kun PowerPoint tokko irra nuuf ta'a jechuudha. Definition irraa kaasee agasitti immoo aga main partii osoo hin dabalatin PowerPoint tokko nuuf ta'a jechuudha. Main part of computer irraa kaasee immoo agasitti PowerPoint tokko nuuf ta'a. Use of computer PowerPoint tokko nuuf ta'a. Type of computer jenneeti amma advantage itti daballee advantage illee mata duree tokko goona jechuudha. Okay. Amma bakka PowerPoint'dhaan qoqqooddanne waan ta'eef erga sirreeffannee booda tootaalii isaa select goonaa jechuudha. Select gooneeti gubbaa kanarra dhufnee kuni quick access toolbar jedhamti. Isheedhatti dhufnee click goonaa jechuudha. Caafii gara harka bitaa kanaan achi dhufneeti more command kan jettu jirti. Komaandota baay'eetu as keessa jira. More command kana gaafa tokko asitti immoo dhufneeti gara gubbaa kanarraa all command filannaa jechuudha. Asitti all command gaafa filannu as keessa dhufneeti send to PowerPoint kan jedhu jira. Send to PowerPoint kan jettu annee barbaannaa jechuudha. Send to Microsoft PowerPoint kan jettu es keessa send kun as jira jechuudha. Send to Microsoft PowerPoint jettu irratti erga kilik goonee booda asiin gamanaan dhufnee add jenna jechuudha. Dhumarra immoo gara kanaan dhufnee gara jala kana jira okay jenna jechuudha. Okay jennee gaafa baanu otuma as keessaan bahin directii maaltu nu dhufe PowerPoint'iin gubbaa kana dhufee jira jechuudha. Amma nuuf jijjiireeran fakkaata deemnee bannee ilaalla. Kun olaasiin quick access toolbar biratti milikkinni isaa dhufeera jechuudha. Milikkituma sanarratti kilik goonee gaafa bannu PowerPoint'iitu nu banaa jechuudha. Agartanii mala akkuma dura isinitti agarsiise jechuudha. Advantage isaa mata dureedhaan akkasitti nu qoqqoodee kaa'ee jira. Isa kana caalaa bareechachuudhaaf immoo dhuftanii as keessa transition isaa, animation isaa gara barbaadanitti waan barbaadan dhuftanii fakkeenyaaf ammas keessaa dizaayinii filachuu dandeessu. Dizaayinii barbaadan as keessaa amma dizaayinii barbaadan filattanii irra godhachuu dandeessu jechuudha. Isa kana isintu babbareechata. Inni guddaan garuu main point isaa Word irraa gara PowerPoint'tti isin jijjiireera waan ta'eef isa kana keessa deemtanii maal filattanii babbareechuun gahee keessanii jechuudha. Inni kunis yeroo itti fudhattanii akkasittiin gara barbaadanitti hunduma isaayyuu akka inni isinii jijjiiru gochuu dandeessu. Egaa viidiyoon kun namoota baay'ee akka inni fayyadee abdii guddaan qaba. Maaliif namoota baay'eetu waan kanatti rakkataa yeroo dheeraa fudhatanii copy paste itti godhu wanta ta'eef kana viidiyoo kana namni ilaalee irraan booda egaa copy paste ni nafa akkasittiin daqiiqaa muraasa gidduutti itti fayyadamadheetii yaada. Barnoota babbareedaa daqiiqaa muraasa gidduutti argachuu yoo barbaadan akkaawuntii kana follow gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Har'a yoo follow na gochuu baattan illee utuu hin jaallatin yeroo biraatti akkasiin follow na gootan nan beeka. Maaliif akkaawuntii kanarratti barnoota babbareedaa waan isin argitanii hin beeknetu isinii darba wanta ta'eef osoo hin jaallatin dhuftu warri har'a follow nan goone warri like nan goone osoo hin jaallatin guyyaa tokko akkasiin dhuftan nan beeka. Ciao isinan jaalladha.